ishee kadamtuulaa barsiisaa diin islaamaa leencicha ija kuulaa gumbii beekumsaa dhabne muftii ishee kadamtuulaa gumaata baha biiftuu urjii warra kombolchaa dhabni keessan nuuf caba musliima mara okkolchaa hangafa ulamootaa bar gumbii beekumsaati diin islaamaa kanaafuu waardiyyaa eegumsaati sheeka sheekota hedduu ilmii baree barsiise daa'imman ustaazota haafistootaaf aalimman baay'ee karaa agarsiise gaaddisa firii qaalii bara baraan daraaraa maanguddoo guddaa dhabde biyyis jaarsa araaraa gaaf guyyaan nutti dhiitee biiftuun ormaaf bariitu gaafa sumaaleen shiiraan qomoo keenya ariitu gaafa orma akka loonii adamsitee nu qaltu gaafa gaddaaf gadadoon qe'ee keenyatti galchu gaafa oromummaa qofaan eeboo diinaan nu furee sheeka damtuu laafaatu jaarsummaan rakkoo fure goota jabar badaati roga maraanuu guutu isaan lubbuun darbanis hojiin isaanii hin duutu bara jireenya isaanii hin teenye maratanii waggoota 70 hiran waan baratanii muftii waardiyyaa ta'uun diinii hardhaan nuuf ga'e kumaatamni leenji'ee harka isaanii irraa ba'e hadha amrii rabbiitiin deemanis bakka noolle oolmaa nu biraa qabu kanaaf geggeessaa isaaniif baay'annee dachii goolle kan oolmaa isarraa qabu duruu uummanni galataa hojii isaatu hin du'u bara baraan dhalataa dungoo diinii ta'anii bu'uun faana nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kanaaf dambalii yaanee jaarsaa hanga sabiyyi harka keenya ol qabnee rabbii guddaa kadhannaa jannata nuuf qubatu shakkii malee abdannaa duruu kan milkaa'etu ilmii rabbiin deemmataa qubsuma sheeka keenyaa nuuf haa ta'u jannataa ija keenyatu jaame gurris dhagahuu didee addunyaatu raafame hurriin gaddaanu hidhee isaan gammadaa ta'u jannatumaan badhaadhaa hin shakkin soban ta'u hojii isaanii ragaadha kan isaanii du'a miti milkiidhaan godaananii dhaloota anaaf si'i nu iifoo maal dhaamanii akkana jedhu laata bakkaan dhufe kana hundumtuu waan hin oollee boollatti nun jibbinaa yaa ilmaan koo ijoollee biyya lafaaf jettanii gandaan nu mummurinaa akhiraa dagattanii suuraa keenyan gubinaa na dhagahaa ilmaan koo dhaamsa kan koo gabaabduu gamoo abbaa kee diiguuf akkamiin dhabda naasuu boqonnaa nun dhorkinaa nurratti sirbitanii jecha arargeef jimmaan boollatti nu hirtanii muftii sheeka damtuulaa barsiisaa diin islaamaa leencicha ija kuulaa gumbii beekumsaa dhabne muftii sheeka damtuulaa gumaata baha biiftuu urjii warra kombolchaa dhabni keessan nuuf caba musliima mara okkolchaa hangafa ulamootaa bar gumbii beekumsaati diin islaamaa kanaafuu waardiyyaa eegumsaati sheeka sheekota hedduu ilmii baree barsiise daa'imman ustaazota haafistootaaf aalimman baay'ee karaa agarsiise gaaddisa firii qaalii bara baraan daraaraa maanguddoo guddaa dhabde biyyis jaarsa araaraa gaaf guyyaan nutti dhiitee biiftuun ormaaf bariitu gaafa sumaaleen shiiraan qomoo keenya ariitu gaafa orma akka loonii adamsitee nu qaltu gaafa gaddaaf gadadoon qe'ee keenyatti galchu gaafa oromummaa qofaan eeboo diinaan nu furee sheeka damtuu laafaatu jaarsummaan rakkoo fure goota jabar badaati roga maraanuu guutu isaan lubbuun darbanis hojiin isaanii hin duutu bara jireenya isaanii hin teenye maratanii waggoota 70 hiran waan baratanii muftii waardiyyaa ta'uun diinii hardhaan nuuf ga'e kumaatamni leenji'ee harka isaanii irraa ba'e hadha amrii rabbiitiin deemanis bakka noolle oolmaa nu biraa qabu kanaaf geggeessaa isaaniif baay'annee dachii goolle kan oolmaa isarraa qabu duruu uummanni galataa hojii isaatu hin du'u bara baraan dhalataa dungoo diinii ta'anii bu'uun faana nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kanaaf dambalii yaanee jaarsaa hanga sabiyyi
harka keenya ol qabnee rabbii guddaa kadhannaa jannata nuuf qubatu shakkii malee abdannaa duruu kan milkaa'etu ilmi rabbiin deemmataa qubsuma sheeka keenyaa nuuf haa ta'u jannataa ija keenyatu jaame gurris dhagahuu didee addunyaatu raafame horiin gaddaanu hidhee isaan gammadaa ta'u jannatumaan badhaadhaa hin shakkin soban ta'u hojii isaanii ragaadha kan saanii du'a miti milkiidhaan godaananii dhaloota anaaf si'i nu'iifoo maal dhaamanii akkana jedhu laata bakkaan dhufe kana hundumtuu waan hin oollee boollatti nun jibbinaa yaa ilmaan koo ijoollee biyya lafaaf jettanii gandaan nun mummurinaa akhiraa dagattanii suuraa keenyan gubinaa na dhagahaa ilmaan koo dhaamsa kan koo gabaabduu gamoo abbaa kee diiguuf akkamiin dhabda naasuu boqonnaa nun dhorkinaa nurratti sirbitanii jecha arargeef jimmaan boollatti nu hirtanii isinoo ilmaan keenya eenyu sin baase adda oromummaan fakkeenya nuti hin qoonne ganda akka gootan yaa sabaa dhaamsa koo isa dhumaa magfiraa nuuf kadhadhaa yoo dandeessan kanuma akka gootan yaa sabaa dhaamsa koo isa dhumaa magfiraa nuuf kadhadhaa yoo dandeessan kanuma akkana jedhu laata jechuunis waan hin oolle har'a nu too maraata hayyuu boollatti lolee isaanis bor xiqqeessuuf har'a qofa hirqina garam garri deemnu hayyuu seenaa tiksina nama rabbiin kadhatuuf nu haa godhu dhaloota kan hordoftan martuu ulfaadhaa galatooma. Yoya mana ya bikayut tambaratu nagayni kanya kawaka koromada kone ramati sanada kabu warasani barhirla kam bultan naga bultan fayanu bultan sanin janna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ashama harkafune ala adufu welcome to Shabbo Media sanin janna hunda khaysanu gabaga naga ngara Shabbo Media duftani waqa ras nato isati rahmati isati walin dachasif kalani sahaba yatu makane sahafatu alhamdulillah rabbil alamin janna akarmat اللي I think رياض نفكات أنا مي ولا لو يادنو شي آدم تولا دا لفخاية رياض جزاك الله خير جناني سجلين مو تسجل سيتي ولا لا كاسونا كاديرو اسمع نبرسي ستي ولا لا نمشي ولا لو بالرئيسي ولا لا رياضي سجل سيتو نمو فاتحة بنت ناصر يسلتشوتو جزاكم الله خير سنين جنة جزاء إذا نمو حالو هنان بيتي وليادتشون وان غاري لفتري يجخي جزاء أبا خينياب جزاء قرشتاني ورى بيتي إلمان إساني جزاء إساني قرشو ربي أقول أتيس إلمان كيتين كبجة ميسين جنة ديلو ريادي في أتيلي إلمان كيتين كبجة ميسين جنة فاتحة بنت ناصر فاتحة بنت ناصري anyway galatoma alfada waqa qomatenya nu ballisi waan dubbanu nu midhaksi maritenya nu ABC waqa warra dhugatti beekee arkee wali akeekee wali galee ala galee le waaqen godina akkalmatti le warra cubbutti beekee wali akeekee cubbuje wali galee ala galee le nu hagodu hundi keessanu galatoma irratti le wala feera ambulok
Shabo Media Unblock Empro maybe Shabo Bodara Saniamat Asu Unblock Shabo Empro Nubaresa pages ani Nuarka Uguraja Tibotum Onin Amale Ori Hasida Nuarka Uguraja so paging kuno ifi guddaa kuwaa walitti qabuuf empro kana nu torcha isaanii jala wareen nagaa nu gaafattanis galata guddaa qabdanii Hussein Muhammad adeero akka fayyaa nagaa qabdu alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jenna haadha faayaa Yaasin Abdul Wahab adeero Rashid Anas Ganna Aligiidha Sooran Idris Ahmad wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Jaafar Ana Ilmabiya وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته علي حامد اسماعيل عبد الرحمن رامي مان ياسين حسين في خبر اللي خامو سنتن هندي خيسانو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جمال كان أحمد حرار أدير وكم نجا فيا قبضة بقى نجا نلفت سجلنا أحمد طهانا هندي خيسانو بقنا قاعد نفتري ردي بلانغا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته welcome to Shabo Media سجلتاتي جاء إلى ما يتي ولنو سورة في سجلة ولتك إندي سيد دمبري دانيلا تيسي هقولة الله سنقولوا شبو على Shabo Media ما يا شبورا أنسكو بيسا في إندي سات إنتر سياسة مالي مليسا قامدا قلقلوتي هاولين ترورا موافراتين يلمانا يا قالي Gasagantaatan yaa taanarraa waahiddu walitti qindeessinee isaniif dhihaannee jirra akkan waliin turtanis afeeraan tanya dursineeti jidduutti isanii yaadachiisaa Unblock Shabo Empro katabbii jette gubbaa sanirratti akkasuma nuu kataba warri YouTube illee xiqqoo sanii hafe nama 80 fi way hafe waggaa yeroo arkatan sanillee inshallah dhaqaatii nu actually nu qindeessaa sanii jenna Adam Bulu Damoy Adam Bule Akamadero nagaa fayyaa qabdanii jirra amaan Adam hundi keessanugaa yoo yajanne barii bilisummaa hundi keessanu baga nagaa dhuftanii sagantaa teenya tanaarraa keessatti lola kaabaa fi oolmee waraana bilisummaa Oromoodhaatii fi oolmee Oromollee waan irraa sadii gabaafnu qabna duramee Shaboon barruu takka nu agarsiisu screenerraa waa takka jana gubbaa Shaboon irraa kaasi waa'ee beetee I think arra khalee bahan fakkaata barattoonni irra guddaan isaanii xumuratanii jira qormaata isaanii gaa nasiba isaan haa tolchu isaan hundaa'u nasiba isaan haa tolchu jennaani ammoo oduun beetee gara Faransaay irraa dhufte xiqqisho waan nama ajaa'ibsiiftu jechuudha beetee gaa lakkoofsa kana isaan rabbiin laaffisee fi jechuudha lakkoofsa chigginyi biliyoon 4 dhaabne jedhanii jechuudha chigginyi biliyoon 4 qamadiin barana ekspoortii taate jedhan herregni isaanii beetee herregni isaanii waan nama ajaa'iba adeero Reine Lefort arono ga maqaa Faransaay kana illee akkatti yaaman hin beeku Abiyyiin jaarsi kuni journalistii jabaa nama kuni Abiyyiin has just added a new performance to his brilliant record amma ga akka warri Faransaay gabaasetti namni kun ga nama beekame jechuudha akka inni juutti harka 45 barattoonni sadarkaa lammaffaadhaa qormaata seenedha illee jabu students have not been enrolled wanni in seenedha barana irraa sanii deebi'a diffeeraa sanii deebi'a harka 145 barattoonni silaa of galmeessuu qaban barnoota jalqabuudhaaf barana hin seennee jedha haga baasu ammoo UNESCO dha beekadha UN hin gaane kijibdi jettanii kan jenne abdii guddaan qaba waan nama yaachiftu jechuudha harka 145 jechuun barga almost walakkaan barnoota ran jiranii jechuudha walakkaan laata Oromoo irraa meeqaatu obaga naannoo Wallagga naannoo Shaggar Kaabaa Shaggar Lixaa naannoo Aanaa Booseet Gujii keessa Boorana I don't know naannoo Walloodhaa
خاتقرا سلا إفا يتشخي هاركن إبرا فرتا بيشان برنا براتوني أوفنجل ميسيني جان إلوماتو كا UN جاتوتي إثيوبيان عمد ديدم إفبودة ديبيتين إيقا براتوني برنا برنوتا خيسا سيرين عمد ديدم إثيوبيان إفبودة ديبيتين وادباتي موكم خليس وان od واتشرانو دفته بيكابتي تاتو ندبرسي غا برنوتين دي جولة تنيا waliigalatti qormaata isaanii fixatan warri barnoota isaanii fixatanii mana galanii gaafii guddoon jirtu shakkii takka malee qormaanni baranaa ati harka 150 dabruu isaanii rabbi haa beeku. Biitii lola keessa turtee environmentii isaan itti beektee qormaata itti seenallee adda. Ammoo dhugaadhaa walirraa horrajee ijoolleen dabartuun sirriidha jenneen amannu. Qulqullinni barnootaa tikfamuu qaba. Ammoo qulqullinni barnootaadhaa egzaamiidhaanii miti jechuudha kan laala wadeera. Jalaahi beektee kee jirra akkasitti deemtee ijoollee tana barsiifataati. San booda eega qopheessitee booda qormaata akkanaatiin beektee dhukkeerraa kaaftee hakasan dabre yuunivarsiitii seensiftaa jechuudha. Jalaatti dhiiftee waggaa bakka kana gahan haamuu jechuudha. Qisaasuudha. Amata 12, amata 17 ijoolleen amata 15 beektee barnoota isaanii irratti laffaatuu maatiidhaa, laffaatuu barattoota jalaa akkanuma horii haa dhufanii gulufaa dhufanii amma dhaabbu jettanii yuunivarsiitii hulaatti cuftanii akka nama beektee hulaatti cufee barsiisee takkatti. Silaa akka amma yuunivarsiitii hulaatti cuftan kanatti hulaatti cuftanii barsiiftanii. Is fair game. Is fair game jechuudha. Maaliif dhaloota lubbuu qabu, dhaloota sammuu qabu barbaannaa jechuudha. Ammoo jalaa hororeessitanii fiddanii hoggaa ijoolleen kutaa 12 geesse immoo hororoo quba akkasiisan fatanaan salma ta'uu qabdi jechuudha. Kaayyoon qormaataa barattoota kuffisuu miti. Kaayyoon qormaataa arra guddaan biyyoonni addunyaa haa guddatan fookasiin isaanii egzaama gubbatti miti. Wanni irratti xiyyeeffatan barnoota gubbatti. Irwaatu biyyoota guddate kana keessattuu qormaanni laafa barnoonni jaba ammoo. USA fudhatan modeela USA kan Canada, Australia, Awurooppaa fudhatan barnoonni jaba qormaanni ammoo laafa. Biyya teenya ammoo barnoonni laafaadha qormaanni jaba. What's the point jechuudha. Kanaaf amata dhufu akkanumatti harcaasuu ta'anii deebi'anii tuba akka beektee odoo jalaa barnoota qabsiisatiin itti taphatanii achiin gahanii amma gabaasan galuu teessu taraa duraatiif qulqullinni barnootaa cuunfeeti mootummaan kunoo barattoota lubbuu qabu qofa yuunivarsiitii keessatti galcheedha. Adeeroo haala yaafte kunis lubbuunuma qabaa jechuudha. Ammas yuunivarsiitii keessattuu meeqa isaaniitu barnoota sanuu galmaan gahachuu danda'a. Walumaa galatti adeeroon beektee jettanii Biraanuu Naggaadhaa akkuma shaqaxa markaattoodhaa godhee jechuudha. Shaqaxa markaattoo godhe barnoota. It's just not fair. Dhaloota kanatti taphatan. Ammoo sila hulaatti cuftanii ijoollee nu barsiiftanii. Nyaachiftanii akka ammaa kanatti obaaftanii hulaatti cuftanii seriously barnoota jabaa kennitanii fi samboodoo naatuu takka malee qormaata jabaa itti kennitanii dhaloota jabaa nu uumtan kana wanti san qeeqnu qabnu jechuudha. Ammoo propaganduma gootan siyaasuma daleetan. Jalaan hororoqa gubbaa kana ammoo beektee waan guddoo gootanii ijoollee meeqa aarsaa kafalee jechuudha fatanoota isan tanaa dhufuudhaaf. Don't forget, nam 12,700 naannoo Amaaraa qofa keessaa barnoota kanarraa deemee jechuudha. So namni 12,700 yuunivarsiitii irraa irrate waggaa deebitanii 150 kanaas akkasumatti irratan amata dhufu mala yuunivarsiitii irra guddaan isaanii more than half of students isaanii lose godhuu isaanii ni mala. Xumuratti warra fatanaa beektee qormaata fudhataniin ammallee carraa gaarii isaanii hawwinaa. Qulqullii barnoota ammoo kee jiraan waa jalqabuun gaafii beektee akka shabboo miidiyaatti biiroo barnoota Oromoodhaa kitaabni keessan sanuu qullaa warra
abaaca illee taatu karra kataba barnoota nama loogoon isaa kitaaba qullaa adiidha gaa dhaloota adii nu uumuu deemte jechuudha dhaloota qullaa mee haa hullee taatu irra katabadha biiroon barnoota oromiyaadha qabxii itti aantu gaa Stanford University fakkaatan dogoggoruu baadhee Stanforditti barnoota jalqabanii jiran barnoota afaan oromoodha kanaafuu gaa baga gammannee sadii jaannuuf beekan waan guddaa yeroo Biraanuu Naggaadhaa akkamittiin qubee fi afaan oromoodhaa mana barnootaa keessaa haaxaawee baasaa karoora nurra baafatee jiru arra biyya ambaa keessatti ammoo afaan oromoodhaa sadarkaa yuunivarsiitiitti barsiisaa jiran gaa barattoota afaan keenya barataa jiranillee haa galatoomanii barsiisanillee galatoomaa jennaani warreen sagantaa kana qindeessanillee thank you very much hedduu isaniin boonnaa chuqee nuuf injifanno sabni kun barru garbu fooyyinaa deema rif boodan deemnu ta'u garanchii oromummaan itti fufti is a losing game naasanima dhaloota irraa kana beetee marshii gama duubaan eenee Itoophiyaan eessinaan no du'eetu badamalee dhaloonni kun isaniin amaarawu gaa Stanfordiidhaan galatooma jennaani kun amma mata duree joornaala beektee Stanford Daily irra kan barreeffame afaan hoggaa 30 dura lala amma Ameerikaa kana jaba afaan amma 30 dura ugguramee ture arra Ameerikaa keessatti akka barnoota akka namaa jiraadha big statement afaan amata 30 dura ugguramee ture arra Ameerikaa keessatti mataa ol qabatee jiraadha gaa thank you very much jenna qabxii tantu nu dabarsi irratti illee wala feera dubbii gaa washallah wala bilee gaba balina sadi gabaafna gama olmea waraana bilisummaa oromoodhaatiin ammoo ati leenjiin akkuma itti fuftee jirti leenjiin akkuma itti fuftee jirti bobbaanis akkuma itti fufee jira ati drooniin takkalee nu jalqabdee jirti droonii wayyaana dhiyoota nama raashii wanni irraa galfatan Iraan irraa galfatanii Raashiyaa fi Itoophiyaa galfatan Raashiyaan oggacha irraa bitatte ammoo Ameerikaan sanshinaan isanirra kaa'ayetteenni ka Itoophiyaa kana ammoo namni hamgasuudhaa dubbatee jiru asiin leenjirra jiran asiin bobbarra jiranii gaa mirgaan nu galaa jennaani leenjii gaa meera deebisiisuudhaa san warra leenjirra jirullee halaallu kun ammoo warra imalarra jiru irra nu kaa'e kun ammoo warra leenjirra jiru haan warra bobbarra jiru akkasitti deemaa jirti leenjii bobbaa fi duula leenjii bobbaa duula wanni sadeeru jideemaa jira wanni amma nu biraa eegamu maalin too isaan beektee hamilee isaanii ta'u mirgaan nu galaa jennuuni beektee olola irraa deebisu hamilee isaanii jaaruu fi akkanumatti illee gaa gumaata gara keenya irraa eegamu dirqama keenya ba'u itti adee'annu. Cinne golfuun na callisiisa nanawwe na hawwisiisa golfa walirraan cinne golfuutu cabaa koonaa deebisa sobeeti yemmoo cinaachi mirgaa wayyaa etinno sobeeti yemmoo cinaachi bitaa na dhukkubammoo tuulamarra roobe maama carra tiifa maama carra roobe tuulamarra tiifa rabbi walqixxeedha yoo madda nu baasa tuulamarra roobe maama carra tiifa kan rabbi walqixxeesse maanam na jabaasa sololo finfinnee oroomi sittime sololo sololli battalaa bakkalcha galgala silee gagalgala
Aye khuli kana mega odutti antomo waa'ee dirooniidhaati san dhageessifnaa taraa duraatiif illee miti ammoo haareettuu jalqabdee jirti dirooniin waraanaa mi karokutaa jirtu ummata ijoollee beektee barnoota irraa deemu jirtu faa ijoollee loon tiisitu faa loonii fi ijoollee xixiqqoo waliin dhawaa jechuudha faayinni shawraaraan I don't understand honestly I think dubbiin dirooniidhaa kaayyoon isiidhaa Oromo shororkeessu na fakkaatti. Oromo shororkeessu waraanni Oromoodhaa dhukkee isaanirraa kaasaa isaan ammoo uummatarraa dhukkee kaasan. Gaa lolli biyya teenya keessa deemu jiru kanaa jechuudha. Waraana danda'an uummata adaban. Magaalaa aanaa meettaadhaa kana isaniif odeessaa amma gabaasa bal'inaan dhageessanii waraanni seenee qabatee ture isaan keessaa guusee qabatee keessaa bahe. Diroonii dhuftee ammoo dhoowte. Amma guyyaa biraa rule of engagement jiraachuu qaba jenneeti amanna. Kanarraa dhugaadhaa nama keenya kan du'eef ni gaddina. Waraana bilisummaa Oromoo illee bakka tana laallachuu qabanidha. Ammaan dura bal'inaan irraa sonee yoo kan taate wanni jechuun jiru yeroo ammaa tana keessatti wanni magaalaa qabachuudhaan nu barbaachiftu hin jirtu. Magaalaa qabatanii gadhiisan loojikni naan galu jechuudha. Wanni irratti xiyyeeffachuu qabnu daandii gurguddaa amma fakkiidhaaf karaa beeytee Gojjaa biraa dhufu sani geejjiba beeytee naannoo Amaaraadhaa gara Oromiyaa dhufu sani waraanni bilisummaa Oromoodhaa san cufu jira. San bareeda amma faayidaa qaba. Maaliif impaaktii qaballee. Tokko hottee duudaan nutti gara keenya imalaa jirtu irraa dhaabaa jirta. Lammaffaa dhageettiillee qabda, influensiillee qabda. Aboo magaalaa nagaa takka qabachuun ololaaf hin barbaachiftuudha nuti. Magaalaa qabanneen gurran barbaannu banuti. Already jaalalleen nuti waraana bilisummaa Oromoo qabnu halduree takka malee. Akkanumatti isan jaalannee jira jechuudha. Kanaafuu mul'achuudhaaf magaalaa kanaa qabatanii gadhiiftanii hin barbaachiftu. Because isan qabannaan waan itti aanu beeynaa jechuudha. Hayya amma torbaan kana seentan qabattan lolliin dhaabbatu ammas dubbinni deemte ammas dhuftan keessaa guushitan ni qabattan wallaggi akkana bututee jechuudha. Wallaggi gujiin akkatti bututan akkana. Ni seentan ni qabattan keessaa yaatan piippiidhaan dhufa hoggaa piippiin dhufte abaawoo jirti jaanii uummata fixan. Shanii yoo jirtan jaanii hoggaa isan dhuftan ammoo piippii yoo jirtanii yoo dhufte rakkoon. Kanaafuu kabajaadhaan wanni waraana bilisummaa Oromoo gaafannu maali? Magaalaan yeroo ammaa tana keessatti because droonis bitatee jira miidhaan tun itti fufuuf teessi sodaa fi miti numan fayyadne jechuudha. Odoo nu fayyadee aarsaa kafallee gaarii fakkiidhaaf magaalaa isan qabattan sanirraa yoo meeshaa waraanaa qabatte bar meeshaa silaa manneen keessa jirti jechuudha. Irra guddaa kaampiilee odoo taargeetii nu gootani kaambii waraanaa fa'aa odoo xiyyeeffattanii magaazana xiyyitii fa'aa odoo laallattanii malee magaalaa qabachuu yeroo ammaa tana keessatti aarsaa guddaa nu kafalchiisu malee qabsoo Oromoodhaatiif bu'aa buusa jennee hin yaadnu haga beeynutti jechuudha. Gaa isanillee kana herrega keessa nu galfattan jennee abdanna waa hundaafuu obboleen keenya kan beektee meettaa walqixxeetti dhabnee gaa biyya irraa salphisu nu hundaa'uu maatii keenyaa warri dhabne sanillee gaa jajjabina isanii hawwinaan. Dhugaa rabbii waan nama gaddisu barattoota gara barnootaa deemanii dirooniidhaan dhufanii dhawan. Fi ijoollee beektee loon tiisitu. Caffaa na yaadachiisanii jechuudha. Caffaa akkanumatti illee arxummaa furseedhaa waan beektee sanbatee fi kamisee keessatti agarre. Masjida Hamzaa fa'aa yaadadhaa jechuudha. Aanaa maal jettaniin wallotti. Mee waa hundaafuu oduu tanatti yaadiyaan. Oromtichaa godina lixa shaggar aanaa meettaa walqixxee keessatti guyyaa kaleessaa rakkoon akka uumametu dubbatama. Rakkoon naannoo keessanitti uumame kun maali? Eenyutu rakkoo kana uume? Rakkoo kan uume waraana mootummaatitu uummata nagaa irratti diroonii bobbaasee uummata nagaa lafarraa fitee warra horiisaa eeggatu uummata bobba'ee jiru uummata baay'ee fite. Sababni rakkoon kun uumameef maalidha? Ka'umsi rakkoo kanaa maali? Maalirraa ka'ee
murni bilchiginnaa diroonii fayyadame. Dirooniin kun immoo eenyuun rukute addatti hawaasa moo qaama loltootaatti kan inni rukute? Qaama loltootaati waliin agarre. Qaamni loltootaa ganama dhufanii ganda keenya keessa ba'anii magaala Goorotii fi magaala Meettaa walqixxee to'atanii turanii. Erga yaa'anii immoo gadhiisanii isaan keessaa ba'anii uummata nagaa warra horii eeggatuu fi barattoota karaarra deemu dirooniidhaan bakka tokkotti fixe. Aleellaa naannoo sanatti jechuun aanaa Meettaa walqixxee magaalota tokko irratti kan geggeessee murna bilchiginnaa buqqise kun eenyu? Waraana bilisummaa Oromooti? Waraanni bilisummaa Oromoo buqqisee erga isaan ba'anii deemanii isaan hin agarreeyyuu uummatas isaan ittiin buune ba'anii deemanii uummata nagaatiif immoo barattoota mana barumsaatii deeman karaa irratti dirooniidhaan rukuttee dubartoonnis keessa oole jiru. Uummanni nagaa maanguddoon ulfillee kan keessa jirtu hin jirti. Mee aleellaa kanaan namoonni du'an yookaan madaa'an jira? Qabeenyi manca'ees agami? Ammaaf kan mul'ate bakka tokkotti nama 14. Namoota ajjeefaman kana maqaanii beektaa? Maqaa adda baafachuu hin dandeenye. Guggubatee kuulluutti ciccitee uffanni isaanii gargar bade waan ta'eef mataa bichaa laallaallee bakka sanitti ergaa ishiin achirraa deemte laallee uummata isa laaluu dhaqellee itti deebitee diishkadhaaf immoo inni dhangalgala dhuftee uummata irratti dhokaastee uummata ammayyuu gara uummata 20 fuutee hidhaatti naqxe. Mee kan ajjeefaman malee kan madaa'anoo agam ta'u? Kan madaa'an naannoo nama 10 kanaa tan immoo ajjeefamanii amma bakka tokkotti nama 14. Loon uummataa kan dhume jira? Meeqa ta'u? Loon uummataa kun naannoo horii 4ti. Hayyee mee barattoonni keessatti argaman agam ta'u? Barattoonni achi keessa jiru jettaniittu mana barumsaa irratti aleellaan kun raawwate moo osoo baqataniiti kan isaan rukutaman? Odoo karaarra deemaa jiranuu daandii bal'aa wayitu jira. Daandii sanirra otoo deemaa jiranuu achirratti itti gadhiisee uummata bakka sanitti fitee kuun baabura dhaquuf deemaa kuun galuudhaaf manni barumsaatii galuu deema. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo magaalaa sana seenee murna bilchiginnaa achi keessaa buqqise dhiibbaa uummatarraan ga'e qabaa? Ajjeechaa yookiin saamicha geggeesse qabaa? Maaltu ka'umsa waan kanaa yookaan aleellaa xiyyaaraa fiduu taasise? Uummata nagaa namni isaan itti bu'an tokkollee nagarree nu yoggaasan dhokaasni banamnaan xijjii gallee laallee isaan nagaumaan keessaa ba'anii nama miidhan tokkollee hin jiru. Waraana mootummaa bichaa irratti tankaarri fudhatan jedhanii achumaan ba'anii deemanii nagarree. Haalli amma naannoo keessan jiru maal fakkaata? Nageenyi deebi'eera? Nageenyi hin buune ammumallee baqannee kiloo lafa nu torkii kanaa barbaaddannee tamma akka carraa rogga irratti baane malee nu torkiillee nurraa balleessanii jiru. Uummanni immoo ammallee magaala irraa baqatee magaala keessa deemtee dhokaasaa irti sagalee dhokaasaa bichaa dhageenya malee wanti dhageenye adda baane hin jiru. Kan dhabamee odoo mul'atin lubbuudhanii nama ammaa uummatni mul'atin daa'imni horii biraa baannantee badde maanguddoon qeedhaa kaatee odoo kaatuu barumsaa dhabamellee amma naannoo nama 15 kun hin mul'anne amma ona. Ayyaa akka waliigalaatti hawaasni magaalattii fi naannoo isheetii baqatee naannoo yookaan bosona itti dhiyootti baqatee jira jettanii jirtu? Bosona keessa jiru amma horii illee fudhatanii qeedhaa baqatanii tamma ishiin immoo magaala keessa deemtee saama jirti jedhanii yoggaa dhageenye dhokaasa bichaa dhageenyaa bilbila nu torkii balleessee wanti ittiin dhageenye walqunnamnullee hin jiru nullee amma akka tasaa dhokannee naannoo rakkinaa keessa jirra. Egaa mootummaan kun mootummaa uummataati. Ani ilmaan Oromootiif hin dhaabbadhee namni tokko du'uu qabu jedhee dubbata. Ammoo naannoo keessanitti aleellaa xiyyaaraa fayyadameen uummanni jumlaadhaan akka du'e kaastaniittu. Kanaaf murni bilchiginnaa amma impaayirtii bulchaa jiru kun dhugumaa Oromoodhaaf yaada Oromoo bakka bu'a jettanii yaaddu? Oromoo namni nama fixu namni nama ajjeesu akkamitti Oromoodhaa bakka bu'a? Inni duguuggaa uummata Oromooti irratti sanyii geggeessuudhaaf malee uummata Oromooti tokkollee wanti bakka bu'e hin jiru. Uummata Oromoo barbadeessaa horii uummataa saamaa ajjeesaa qalaa akkamitti uummataa bakka bu'a jennee yaadna? Uummata Oromooti bakka hin buune hin beeknu nuti uummanni Oromoo. Ayyee xumurarratti dhaamsi isin ilmaan Oromoo bakka garaagaraa jiraniif dhaamtan maalidha? Carraa kanaan ergaa dabarfattan yoo qabaattan isiniif hin kenna. Carraan ani qabu uummata Oromootiin nan dhaama kanan jedhu uummanni Oromoo tokko akka ta'u milishaan Oromoo keessaa bahee isaan jala fiigee har'a uummata Oromoo dhiitaa jirullee odoo keessaa bahee gara waraana bilisummaa Oromootti illee an dabalamu ta'ee yookaan gara maatii isaatti illee galee uummata Oromooti furmaanni ta'an jedhaa kun namichi nun bulchuu
nama hidhaa keessaa baasee ajjeesaa jira. Nama Deebisaa Raggaasaa jedhamullee mana hidhaatii baasanii ajjeesanii karaa irratti gatanii anan maqaa isaa beeku kana Deebisaa Raggaasaa ammallee shakkaa jirraa uummata baay'ee kaleessa naannoo uummata digdamaa kana bakka ijoollee reeffa ofii kaafachuu dhaqe anaa abbaan kaafachuu dhaqellee amma hidhaatti guuraa jiranii isaanumallee ammallee baasanii ajjeesunnee shakkii kana akkam. Ayyee Oromticha lixa shaggar aanaa meettaa walqixxee aleellaa murni bilisiginnaa yaara waraanaa fayyadamuun aanaa keessan irratti raawwateen uummata Oromoo jumlaan dhuman barattoota maanguddoota akkasumas qonnaan bultoota. It's good. Amma weetee maqaa namichaa nutti hin dhowne Oromticha jeenii kun bareedaadha. Ammoo gaafiin teenya guddoon diroonii abiyyiidhaa ta dhuftee uummata keenya dhowtu qofaa miti. Waraanni keenyoo uummata keenya illi makkanaa kana keessa akkam buune hagamta akka beektu of eeggannoo godhu jiraan gaa komiteenya jechuudha. Dhaamsi nu qabnu waraanni bilisummaa Oromoodhaa hamma danda'amutti bikki irratti xiyyeeffachuu qabdan lolli kun yoo magaalarraa alatti hawaasa keenyarraa alatti namaa fi sa'aarraa alatti odoo nuu ta'e bareeda. Maaliif hamma dandeenyutti baraaraatuma deemu. Because ummata keenya ummanni akka nu harkaa rufuun barbaannu jechuudha. Magaalaan tuni beetee qabachuu fi gadhiisuun wanni akkanaa ture hedduu gujiidhaa fi wallagga keessa miidhaa hedduu nuuf fiddee irraa barachuu qabna. Tooftaan keenya tuulama irratti silaa wayyaa'uu qabaa jennee tuma yaannaa jechuudha. Yoo itti yaaddan gaa beetee malli hin dhabamu. Namni akkam taanaa jee akka ta'uun wallaalu. Kanaafuu qabsoos gaggeeffataa ummata keenyaas hamturraa tiisaa adeemnu dubbiin dirooniidhaatu nu deddeebuuf teessi. Because ammaan dura xiqqishoo 12 qabaa 6 irraa baddee fi taafteellee asmaraa geessee jira tanuun dhoowwamuu qopheeffate. Lolli kaabaatis beekan widoonnoo garami dubbiin jiguu teessii hin beeynu gaa wanni lolaa wanni dirooniidhaa waa hedduudhaan Oromiyaatti as deebuu ta'a. Kanaas gaa ammumaanuu sammutti qabannee waraanni keenya leenjii waraanaa cinatti beetee the rule of engagement illee odoo jiraateef gaarii. Itti gaafatamummaan nagaya uummata keenyaa eeguudhaa ka abiyyi qofa natti hin fakkaatu. Hoggaa abiyyi asana koobannu nutoo of eeggannoon goone gahaadhaa jenneetis ofis sakatta'uun ofis gamaagamuun sirruma na fakkaatti. Jala hawwattamoo kam maaliif gaa qabsoon teenya tuni ka qabsoonuuf ilma namaati jechuudha. Lubbuun ilma namaatun hamma danda'amtutti baraaraatuma adeemu. Maaliif uummanni keenyarraa nu harkaa miidhamuu qabu. Yes, aarsaa malee hin taatu. Aarsaan immoo gaa battalatti. Qaamni lachuutu akka shabboo miidiyaatti mootummaadhaan waa takka illee Oromoo irraan tartu jennaan. Oromoo miiliyoon 70 waa takka illee irraan tartu. Haga irraa jeeftisan ganda san keessattuu edana dhalatee bulaa jechuudha namni. You cannot win. Oromoo ajjeesuudhaan, hidhuudhaan, doorsisuudhaan injifachuu hin dandeessan. PPO kasanii galtu taate jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoodhaatiin ammoo hamma danda'amutti magaalota irratti gandootatti bakka uummanni keenya jirutti opereeshina keessan akka namni keenya ittiin hin miidhamnetti nuu qindeessaan dhaamsa keenya. Lammaffaa mooraa waraanaa keessanuu eeggachuu isa barbaachisa. Dirooniin arra beetee meettaa walqixxeedhaa tole borommoo mooraa leenjii keenya dha'uu isiin mala. Waraana keenya kaampii waraana keenyaa dha'uu mala. Kanaafuu gaa tooftaa dirooniidhaatiif assaayimentiin guddoo waraana bilisummaa Oromoodhaatiif akkam godheeti gaa qabsoo teenya tana diroonii hojii firoomnee akkamiin deemuu dandeenyaan gaafii guddoo marroo fi hoggolota waraana keenyaa eeggattu keessaa. Noobattana fakkaata. Dubbii dirooniidhaa deebinee gaamee riisarchis goonee irraa haasa'u teenya faaktara ta'uu ni mala. Ammoo haga ammatti kaabattis ilaalaa jirra. Irra guddaa dirooniin uummataan irra miidhaman waraanarra for some reason. Ammoo waraanni bilisummaa Oromoodhaa eegumsa jabaa ofiifis godhadhaa hawaasa keenyaa sun nu godha inni keessa kunna tan akkanatti habira kun. Waliigala moo akkam jiran? Qabxiin biraa gaa ta kaaba Oromiyaadha kaabuma jennooni kaabuma keenya jiranii kaabni impaayirtii Itoophiyaadhaa harkaa wal qaban.
harka wal qabanii asiinis araarri jaarsummaadhaa South Africaatti himamaa jira guyyaa 3 booda kaleessa 4 ture. Duba guyyaa 4 jechuu turan kaleessa arragaa tokko guyyaa guyyaa 3 nu hafa. Ammoo araara kanaaf gaafii ammaan dura TPLF gaafatte saniif deebisa warratti agarre. Eenyutu isaan kana fuudhee achi geessaa isin dubbatamne wabii isaanii nageenya isaaniitiif wabii eenyu kannaaf hin beekamne ammoo guyyaa labsame. Tunis gaa tooftaa haaraa yeroo lammaffaadhaatiif jechuudha. Yoo teessumti irraa kunis labsamee toofa shale haa Afrikaa Yuuniyeeniin PP tahee jechuudha gabaabdutti. Akka addunyaan pireeshara irra keenye Abiyyi guyyaa ni qaba ayyaama qabeetuma ayyaama sana ammoo waan akkanaatiif nurraa hafeedhaan yoo qaballeessu taate. Kanaafuu tunis gaa tireendi haaraa akeekkachaatu wadeela deemna. Haga ammatti ammoo qophii gahaa teessuma san achitti godhamtiin agarreef hin jedhe. Gaafiin beektee guyyaa qabame malee ammallee haalli hin ajjooneef warra wayyaaneedhaatiif. Keessummoonni warri jaarsummaadhaan taa'u sanuu Uhuru Kenyattaadhaa maqaa dhawanii michoo South Africa sanillee Obasanjo wajjin maqaan dhawamee jira. Ammoo gaa hagam takka ajandaanoo maalii waliigalatti iftoomina irratti nagarre yoo taraa tanaas jaarsummaan tun maquma dhawamtee ammoo guyyaa biraatiif dabre yoo khajaan taate lola dippiloomaasiidhaa ajaa'ibaadhaati eeyyuun Abiyyiidhaaf bantee jechuudha. Waliigalaayyuu. Hayyee mega olmee kaabarraa haga tokko dhageeffannoo wayyaaneen ifirraa faccisaatiin jireetti. I think they are still under pressure. Haga beektee shabboo miidiyaatti qorannee geenyetti ammallee defensive irra jiran. Warri beektee offensive irra jiru jara kaani isaan ammoo akka malee defensive irra jiran. Hobbaa tana ifirraa kiiparri isaanii deebisaa jira. Tasholloktee fi tatti seente jidduu shireetti amma goolii seentee jirti. Allamaadhaatti itti seente. Amma kibbaa Tigraay kana ati lafa raayyaa kana guddaa keessaa yaa'an na fakkaata. Keessaa yaa'anii jiranii raayyaa gaabara rabbii fatanaa gurguddoodha isaan mudatee jechuudha. Dirreen kubbaa takka tana ammoo galata waaqaati amma gubbaanis jalqabdee jirti. Kanaafuu Shiree fi Shiraaroo fi Raamaa Zaalambassaa Baadamee asiinillee Adwaa fi Addigraat tunis gamma dirree beekte maarakaa amma dirree qabsoodhaa taatee jirti. Waa hundaafuu beekattee aadaan. ከግንባር ያገኘናቸውን መረጃዎች በማቅረብ እንጀምራለን። በምስራቅ የራያ አካባቢዎች በመንግስትና በትግራይ ኃይሎች መካከል ጦርነቱ ቀጥሏል። በትላንትናው ዕለት ጉባ ጋላ፣ ራያ መንደር፣ ቃርሴና ባሶ አካባቢ ከባድ የተኩስ ልውውጥ እንደነበር ምንጮች ጠቁመዋል። ጥቅምት 10 2015 ዓ.ም በራያ ግንባር ከቦራ እስከ ጊዮርጊስ ጎልአጆ፣ ከበቅሎ ማነቂያ እስከ ጣፌ፣ ከህብረት እስከ ጉባ ጋላ እንዲሁም ጨርጨር በሙሉ ተጨማሪ የትግራይ ወታደሮች በጭነት ገብተዋል። የብልጽግና አክቲቪስቶች የራያ ባላ አካባቢዎችን ተቆጣጥረናል ቢሉም ቢሶበርን ጨምሮ ሌሎችን ቦታዎች በቲዲኤፍ ስር ናቸው። ትላንት ማለትም ጥቅምት 10 2015 ዓ.ም ላይ የአዲስ ቅኝ የቃርሶሌና የባንዲራ ቀበሌዎች በከባድ መሳሪያ እየተደበደቡ መዋላቸውን ጋዜጠኛ ደሴ አሸናፊ ዘግቧል። ጋዜጠኛው እንዳለው ካላማጣ ከተማ በስተምስራቅ አቅጣጫ 15 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በራያ ጨርጨር ወረዳ ውስጥ በሚገኙት እነዚህ አካባቢዎች ንጹሃን ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እየተፈጸመ ነው። እስካሁን በሰውና በንብረት ላይ ምን ያክል ጉዳት እንደደረሰም በዝርዝር አለመታወቁን አያይዞ ዘግቧል። ከትላንት ወዲያ በሰሌን ውሃ ትግሬ መንደርና ራያ መንደር በኩል ውጊያ ሲደረግ እንደነበር ያስታወቀ ሲሆን አሁንም ግን ውጊያው ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጿል። የአላማጣ ከተማ በጥምር ጦሩ ቁጥጥር ስር መዋሏን ተከትሎ አብዛኛው የከተማዋ ነዋሪ ከጋርጃ ለጀምሮ እስከ መሆኔ ባሉ አካባቢዎች ተጠግቶ እንደሚገኝ ጋዜጠኛው ጠቅሶ ከጥቂት ቀናት በፊት ይሄው የመንግስት ሰራዊት አላማጣ ከተማ ላይ በፈጸመው የከባድ መሳሪያ ጥቃት የበርካታ ዜጎች ህይወት መቀጠፉን ዘግቧል። በማይጸብሪ ግንባርም እንዲሁ ጦርነቱ እንደቀጠለ ነው። አዲያርቃይ ከተማን የተቆጣጠረው የመንግስት ጥምር ጦር በአባማር፣ ቡያ፣ ምስክር ገብርኤል አድርጎ ወደ ማይጸብሪ ከገባ በኋላ ተጨማሪ ቦታዎችን ለመያዝ ሙከራ አድርጎ ነበር። ጥምር ጦሩ በምዕራብ አቅጣጫ ወደ ዋልድባ ለመሄድ ሙከራ ቢያደርግም ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበት ወደ ኋላ ፈግፍጓል።
አፈግፍጓል። ምንጮች እንደሚሉት የትግራይ ሰራዊት ዶንዶሮቃና አካባቢውን እንደተቆጣጠረ ነው። ዶንዶሮቃ ማለት ወደ ማይለበጣ ልንወርድ ስንል የምናገኘው ስፍራ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአዲያርቃይ ህዝብ ሰልፍ እንዲወጣ የወረዳ አስተዳደሩ ጥሪ ማስተላለፉን ተከትሎ ነዋሪዎች ተቃውሟቸውን ማሰማት ጀምረዋል። አየ ወሪ አምብሎክ ሸቦይን ፕሮጀክት ገለቶማ ዩቲዩብ ላይ ለመሰደተም ፊ ወይ ንዋፌ ሰሪሌ ንጉታ ሸቦ ሰሪፋ ድርብ ገባቢ ለጋ ፈልመቹ ጅረ ቻጅረኒ ፍመ ጀጀበይሳ ጅረኒ አምቦ ወኒ ጋር ሳኔ ቲማ ጅሩ ሁኒ ሄዱ ፕሬሸር ጀላ ጅረኒ ዮ ጀኔ ረበረ ዱዳ ዱቢቱ ጋ አሲሪስ አራራ ዴማ ጅራ ቶርባ ኩረሞ ቶርባ ሙርቴሳ TDF yoo beete waan kana reverse godhe khasara laftu mi khabii ragawta malif waraanni kun timee seenee jira ammas keessa seenee fi beekada keessa seenee jira gaafa shiree gama duubaatiin beete kharaa Eritreerraa kaaba Tigraayirraa logistic irraa muruu danda'an waan ajaa'ibaati jechuudha keessa naqatanii duubaatti cufnaan خسارة لافتو بتي ورانا بيتي التراتيف خيتو بنا قوتاو أسيديس خواني دا خراق أبونا سدي يو غارة بيتي غارن كورمي في غارن مقالة علامات على جنان كنا يو ويالين قبرة جراتي هما ولني أتشي واتكالين تراني wayyaanee fira dhokuu dandeessi yoo immoo gaaraan san dhabde dubbii laaftuu miti gabaabinaan is very risky jechuudha it's a very risky business lachuutu namni taraa tana dhoome immoo dhayichi ammaa kuni I don't know jarri lamaanuu sadeenuu waan irraa dandamatan natti fakkaatu abiyyiinis as keessa dhoome kana booda gaa waraanni inni wali qindeeffatee dhufu jirullee natti fakkaatu keessaa Eertiraan irraa naftu Eertiraan irraa naftu gaa abiyyiinis Eritreaanis wayyaanis yoo dhoomte irraa naftu jarri moonii geenyaan dasid maqalee gadhiisaniitu wadeewu walii galla bakka maqalee gadhiisu jechuudha keessaa dubbiin Adwaa fi Addigiraat geenyaan wuqroo biroo wadummaan hafee maqalee malee waa takkalee nafne jechuudha even taraa tana daggalaa'uu seenuu ni danda'anii hidha maal taraa dabre karaa tambay deemanii gammoojjii tambanitti tambayin seenanii taraa tana ammoo achuu hatti cufan taate gaa I don't know eessu walaquu ta'anii waamatti al'aarkuuf teenyu jechuudha ummanni Tigraayoo deebi'ee ni falma taa'ee waa hundaafuu gaa torbaan kana keessatti wayyaaneen akkuma taatee TDF'n of baraaruu qaba yoo of hin baraarre almost akka calculation keenyatti harka 125 dhoomtee jirti TDF'n irraa sanii deebi'a harka 125 dhoomanii jiran waan concern yennu jechuudha yoo wanni tuni torbaan kana keessatti dubbiin haga percentii 40 deemuu ni mala 40 geenyaan beekadhu namni percentii 40 sidhee 60 fi gaachuu fi 100 gaachuu laaftu 60 gaachuu laaftuudha namni 160 sidhee gaa maqalee keessanii baafatta gaafasan irraa sanii deebi'a akka amma deemaa jiran kanatti harka 125 dhawanii jiran wayyaanee gaddaftee recover godhuu qabdi jechuu wayyaanee dhawichi kunis lama beekadha siyaasa keessatti waraana keessatti moohamuu fi muruq ta'uu waa lama adda addaati irra guddaan advantage guddaan TDF'n qabu TDF'n odoo muruq hin taane moohama abiyyiin ammoo muruq ta'eeti moohama jechuudha na hubattamoo kam eegaa garaagarummaan guddoon tanaa jechuudha abiyyiin hoggaa seene abiyyiin irraa dhifnu yee hoggaa waraanni beeytee makalaakayaan Itoophiyaatii fi makalaakayaan Eritreyaadhaa hoggaa seenan Eritreyaan irra dandamata maaliif duuba ta'a hadura ta'u kuni beeytee ka Itoophiyaa kanaa jechuudha so casualty nu almost ratio wal dhabaa jechuudha yoo kun dhume kun dhawama malee hanqa kun jiru kun hin tuqamu so riskiin warra Eritreyaadhaa yoo gaa Tigreen duubaa cufte malee isaan akkana wal qabatee amma shiree seenee wanni haasoomaa jiru keessaa
tarsiimoodhaafuu bahanii jechuu jiran. Shireen tun gaarranii marfamtee hulaadhaatti itti seenuun laafaa bahuu hin dandeessu. Yoo itti cufan beekadhu khasaaraa laaftu miti. Keessaahuu shiree achittuu daangarratti elektiriyaa qabnaan waan seen isaan beekte daakuun isaan hin dhibu jechuudha. Meegaan ilaalla. Dhugatti waan haaree TDF itti as bahu teessu tooftaa haaree itti as bahu teessu ni ilaalla. Ammoo eeda sa'a 2 fi sa'a 3 dheeyxee harkifattee magaalaa baafachuudhaaf yaalii godhaa jirti. Dubbiin guddoon parsantiin 25 ani irraa haasawaa jiru parsantii beektee moraala isaaniitii fi terooteriidha. Lafa qabatanirraa harka 125 luus godhanii jiran. Eenyu TPLFin. Ammoo gaa shiraaroo irraa hoggaa hashireedhaa laalle murruq hin taane waraanni isaanii withdraw godheetu irra bareeda. Because ammaan duroo halaaltan taatee lafoota wayyaaneen qabattu hunda lafoota wayyaaneen isaan kan dhawutee baafte reefa isaanii ni agarraa jechuudha. Waa sadi always bika Tigreen injifadheette waa sadi ragaadhaaf ni dheeffatti. Waa afuru tokko hidhannoodhaan irraa harkatan. Lammaffaa madoodha harkina. Sadaffaa haduu agarra afraffaa boojuu agarra. So waakkachuun danda'anii jechuudha. Ammoo gaa akkamitti waraanni Eritiriyaa fi waraanni Itoophiyaadhaa shiree qabatee hoggaanne meeshaa irraa boojan hin agarre waraana boojan hin agarre hadha hoomee hin agarre haduu reefa isaa hin agarre. Akkana jechuun gaa saayinsii militeeriitti jarri kun siltaayii maafagfagii baanasan godhanii jechuudha. Maal jechuudha? Systematically withdraw godhan bika maneuver jennaan kan amma saayinsii waraanaa keessatti military maneuverii godhan bikki sanirraa ba'an because namni shiree keessa jiru haala jiru kun beektee itti cufe atiin humna guddootti as deemtu sana ofirraa keessaa bahanii illima naqachuun isaanitti ni malaa jechuudha. Jara na hubattamu akkam. Sogaa TDFin irra guddaa murruqii miti ni mo'amti. Odoo murruq hin taane mo'amti. Egaa margaa saayinsii waraanaa keessatti the boot on the ground jaaniin. Akkatti beektu olaantummaa waraana keetiitti himan lafaati qabatte. Lafa waraanni kee irra jiru saniini mootees mo'amtees jetta. Fakkiidhaaf amma shiree waraanatti Abiyyii fi waraana Shaaruukhaanii fi Fir'oonaa qabate. Sogaa afaan saayinsiidhaatiin isaantu moohe. Ammoo murruq godhanii jiranii yoo kana jedhu taane TDF no because hin agarre haa reefa isaanii nu garsiifne odoo jiraatanii akka ololaafuun dhiisanii jechuudha. Numan qabne jechuudha. Kanaafuu TDFin gaama murruq irraa of dandamachiisan moohamuu dhabuu tanoo akkamitti baasanii fidaniin waan waliin arkuu teenyu jechuudha. Dalagaan guddoon TDFidha mala jalaa bahate deebi'ee counter attack godhuu danda'u torbaan kana keessa ni ilaallaa jechuudha. Counter attack ni godhanii for sure akka shabboomii jetti hoggaa gama lamaan laallu gara kaabaatii fi gara kibbaatiin hoggaa laallu gara kibbaa kanatti laaftu milkaa'an maaliif kaasii ol deemu dudduqqeedha. Dudduqqee fi makalaakayaan asiin ol deemanii sogaa beetee qawwalee ammaa irraa hiikanne jechuudha jiran. Nama dhibbaa fi waa boojine hidhannollee hedduu irraa harkanneedha. Asii milkaa'aatuma deeman. Hamma beetee kaasuu maarree jaaniin gaara kaasuu qabatinitti hamma korom gadi hin dhiisinitti. Gaafa lafa ol aantuu militeeriidhaa kana makalaakaan qabate adeeroo tana booda beetee maqaleen laaftu. Lolli kaabaa sanoo gaafa aduwaa arrashee irraa ka'ee aduwaa qabatee Addigiraat qabannaan wuqoroodhaa hafee sabbooda namni isaan dhaabuu danda'u jiru. Gaa harka 125 tagubbaatiif tajalaa tana akkamitti gaa TDFin ifirraa ittisee gara kaawuntaritti yoo fiige waan guddoo. Fakkiidhaaf yoo deebi'eetu qobboo qabate waan momentama deeffachuu jira jechuudha. Yoo magaalaa shiree san keessa akka baanu isaanii marsee dha'ee baase deebi'an jechuudha. Deebi'an. Ammoo dhawichi shireedhaa san laafaa miti. Namni shireetti moohame wanni inni achuma moohame bakka dargiinis lolli beetee qay kokkоб zamachaadhaa gaafa biraa gaaseenaa isaa isanii odeessee qay kokkоб zamachaan bika goommaan isaatti tanaffase eessa kanaan jettan shireedha.
إلترا غيست أمو ناقفة إيجا بكتم بكمل كيلاتي يتشوكيا جرا وياني لاف ميجا دبي شريراتنا TDF إن أكمل تتفيا دما يس أدو مروك إنتي موهمي بهجرا beautiful ديبو دندي ساديرا تنغاوان ولينو أركوتين مي غرا ميديا غا أما إلا ما خيسانيغا بافني ميديا لي تغارو داتي ميديا أبيجي فاو ورا ميديا أبيجي غرغاران كيسا إسانو مالجان نانو شريرتي إسانو أمانان أكا وياني رفتي يالي غوتي وليغالتي حركا والقبلا نمجت أفان دبلوماسي داتيني مي ميديا شاروخا كلا تاليان የከሸፈው የህወሓት የሽሬው ሰርጎ ገብ ጥቃት ትላንት በሽሬ አካባቢ ተደብቆ የነበረ የህወሓት ኃይል በሽሬ መግቢያና መውጫ ላይ ጥቃት ለማድረስ ሞክሮ እንደነበር ተነግሯል። በህወሓት በጭካኔ ከተረሸኑት የመከላከያ ሰራዊት አባላት ጋር በተያያዘ ሌሎች የሰራዊቱን አባላት በፍጥነት ከእስርና ስቃይ ለመታደግ በሰራዊቱ ዘንድ ቁጭት መቀስቀሱም እየተነገረ ነው። በፍጥነት እንድረስላቸውም እየተባለ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሽሬ መውጫና መግቢያ አካባቢ የህወሓት ታጣቂዎች በደፈጣ ውጊያ ጥምር ጦሩ ላይ ተኩስ ለመክፈት ሞክረው ነበር። በዚህም አብዛኞቹ ላይ እርምጃ የተወሰደ ሲሆን ከ70 በላይ የነፍስ ወከፍ መሳሪያ የተማረከ መሆኑንም መረጃዎች አመላክተዋል። በተመሳሳይ ከ70 በላይ የሚሆኑ የህወሓት ተዋጊዎችም እርምጃ እንደተወሰደባቸው ተነግሯል። በሽሬ ከተማ መከላከያ ሰራዊቱ በሚገባ የቤት ለቤት አሰሳና የተጠናከረ ጥበቃ እያደረገ ሲሆን ነዋሪውም ተረጋግቶ መደበኛ ኑሮውን ጀምሯል። ይህ ጥቃት ጥምር ጦሩ ሽሬን አልፎ ሰለክለካ ከተማን ተቆጣጥሮ አክሱም ጫፍ በደረሰበት በዚህ ሰዓት ከጀርባ እንዲህ አይነት ጥቃት እንዳይፈጸምበት ጠንከር ያለ የአሰሳ ስራ መስራት እንዳለበት የሚያመላክት ነው ተብሏል። ጥምር ጦሩ በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ጠንካራ አሰሳ እያደረገም ይገኛል። ቆም ብሎ አመላል ሽሬራይ ገራ አክሱም ደሙዳፍ መጋላ ሰለክለካ አቡማ ጀተኒን ዱፈን አማ ሐርኪሰን ሽሬ ኸይሰነቀን ኦዶ ሙሩቅ እንተን ሞሆመኒፍ ولقال هيرجع دبوت on the ground تي نام بيتش أتبكتي قديف تسيف اللوس بكتي كبت مو is a gain خلافو وراني أبي جدا في إجتني خفرونا شيرتي موهن أما جا momentum لساني إمال لساني جرا أكسوم جدو تلتي سرلك أبو ما جانين أشيت يهاني جرادا أما جا دبي مروديمن قافا وراني خون شيرة رابه غرا أكسوم خوته دوبا مو شيرة كابتني تشوفن بيكالوغا دقيسين غافسان يچوي أروزني مربوكين بيبيداتي في تفرعونا تغياسان يچوي دوبا سمران خطر دبين مالف لوجستيك نينجرو يچو لوجستيك نينجرو ولي قال لبكم إيه عملا فرغونتون تغراي ولي راخاتي ኤሊትሪ ራኻቴቲ ሽሬዳን ገድፍቴ አከሲት አክሱም ገራ አክሱም ዴማ ጅርቲ ዮ ቤቴ ኸሽሬቲ ኸልትራ ጅዱ ሙራን ሳኒሲ ኸተራ ቤከዳ ማሊፍ ሁሊ ቢዮጋ ኸራ ወኒ ኸናን ወኒ ዱፌፍን ቤኹ ኸራ ኢትዮጵያ ኸይሳን ዮ ሎጂስቲክ ኒ ዱፌፍ መሌ ገሜ ኤልትራ ዳሳን ፍራ ሙራን ጀቹ ተለመፋዳ ኸራ ቤቴ ተንቤኸናው ጩፉን ጀንዳህኒዳ ዮ ኸራተን ቤኸን ራጩፈን ኢትዮጵያ ራይኒስ ቤቴ ሎጂስቲክ ኒ ዱፉፍ ቢከላማን ከለ ጩፍናን ሼራ ኦሊፊ ገረተ ሜከለ ጩፍናን ገረ ኢትዮጵያ ራይኒስ ገረ ወልቃይቲ ኸናን ለፈማ ማጀተኒ ማልጸብሪ ፊ ጂኒ ፊ አዴቅራይ ፊ እትጉተዳ ካበ ቤቴ ጎንደሪራ ዋን ገመ ናኖ አማራ አማጋ ናኖ አማሪ ቀበቴ ኸለራ ገመ ሽሬዳ ዲሙኸነው ቀበን ሽሬ ፊ ኤልትራ ጅዱ ሙራን አትሊስት ዋን አፍሪካ ዳኹን እንዲብዱ እጭይ ዮኹን እንደንዳም ነሞ ጋ ቻይሲ ለመፋይሳን ቀበን ወራና ቤቴ ሽሬ ራኸኤ አማ ሽሬንጋ ቢከራ ኻኒ ቤከዳ አችራ ኸኤ አክሱም ዲሙኸነ ዮሙርቴ አትሊስት خشير رابي خلا حبا مسورا غدن امو غا رينفورسمنت دندا مالف دوبري سوان بنات هاتف ندندا اوريدي غا بكمان افرا ويواتو جوتو موتمان اثيوبيا خنا يچوي اوفرا فتاشو قبنا درو دوبين غلتف كوهالا يچ جيري مير دي بي سي في بكسن تكشو دو دي بي سي دغيسين اتنو بتن فكات مالف قرطاي ساري خنا سداتا جيرن فرغون تو يود چته that's it
Kacitee sachiin dhaabbata maashina kanaas gaa kophaa isaa deema isa gubnaan guutumatti operation isa kollaapsi ta'a jechuudha. Gara Tambeenii yoo cufan gara gubbaa sadii yoo cufan operation Tigiraa keessa jiru already kollaapsi ta'a. Dubbii laaftuu miti jechuu barbaadeeti gaa godhuu dandeessi Tigraay waliinuu arkuu teenya. Haaya tan akkasumatti biraa hunnu qabxii amma ani sanii dubbachuu barbaadu keessa already Itoophiyaan siyaasa post war politics keessa seennee jira. Post war jechuun ati Oromoon ammumaanuu yoo waa lama post wariin scenario lama. Scenario tokko olaantummaa Abiyyii fi olaantummaa Isaayyaasiin yoo lolli kaabaa ka xumuramu taate miidhaan inni qabsoo Oromoo irra qabu maaliin waan Oromoon amma irraa dubbachuu qabdu. Because akkatti nuti gabaasaa jirru ooluma isaanii haasoo jira malee teenyaas akkama walii dirqamsa aangeessa jirti. Eega parsantii 25 beetee mataa irraa muran. Okay, parsantii 25 eega dhawaan TDF haga dhibbaraa dhibba TDF cabxu eeggachuun gowwuma. Ammaanuu Oromoon yoo olaantummaa Shaarukaanii Fir'oonaan kaabni kun xumura harkate walitti akkamiin numiitii jee Oromoon irraa haasoo qaba taakka. Yoo ammoo olaantummaa TPLF fi TDF ka xumuramu taate huloo maal nu fayyadaa maal nu miidha qabsoo Oromoo irratti. Lamaan kana scenario lamaan kanaan gaa hayyoonni Oromoodhaa hogganoonni Oromoodhaa waraanni Oromoollee irraa rakkachuu qaba. Hawaasni keenyallee bakka jirtanitti irraa wal mari'adha. Mee olaantummaa Abiyyiitii fi olaantummaa Shaarukaaniin yoo beeytee lolli kaabaa kun xumuramullee baatee 50% hin gaatan. 50% jechuun yoo Aksuumis Adwaa qabatanii Wuqroo irra gahan gamanaanis yoo Mohoonii irra gahan gaa Maqalee odoon seenne duraa'uu jijjiiramanii arkina jechuudha. Haala kanarratti yoo Abiyyii fi Wayyaaniin marii amma deemtu tana keessa kaseenan taate Wayyaaniin almost beeytee nama goblaan tokko cabee jechuudha. Tarmii eenyu seet godhaa Shaarukaan seet godhaa they have to accept because walqixa taaniiti miti. Ammaan dura beeytee Abiyyiin bifa Mohametti isaan bifa olaantummaatti qabanitti teessoo taa'u turan. Amma immoo at least daaddaa ta'uu qaban. Daaddaa jechuun Tigraay secure ta'uu qabdi. Ara Tigraay securiidha? No. So olaantummaa eenyuutiin gara marii seenan olaantummaatu sadarkaa qabdi. Gaafa dubbiin Wuqroo fi Mohoonii geesse almost harka 150 geesse jirti dubbiin. Bishaan beeytee mudhii tana bira kutee jechuudha. Oromoon makmaasasitti bishaan jilba bira kutee daafaa jaan jechuudha. Amma ogeessa beeytee afaanii qabnaa jecha lamaan ara isan barsiisee walaloo walalaa walalee isaa miti walalaa jaaniinidha. Namichi beeytee walaloo san walaloo ootar godhu katabu san abbaan walaloodhaa walalaadha. Waliin ni barreesse walaloodha. Ha dubbisiisan ammoo walaleessa ni walaleessa jechuudha ni dubbate. Waan isaatii miti jechuudha walaleessa jechuudha waan isaatii miti. Mee waan afaanii rabbi hayyoota fidannee irraa wal mareen. Egaa dubbiin Stanford University keessattuu afaan Oromoo barsiifamuu jalqabe ati shabboo miidiyaa irratti illee afaan keenya guddifachuudhaaf yaaliin goona. Namoonni afaan Oromoo irratti gaa ogummaa qabdan please hirmaadhaa isiniin jedhan. Amma jechaadhaan gaafadhee jira dangerous jecha juukanaan gaafadhee ani amma afaan Oromootiin illee miti afaan wanni an fayyadame dangerous ogaanne khatara egaa naannoo baatti khatara jenna haalli isaas ni jenna. Ammoo jechi lamaan kun jecha alagaati. Afaan Oromootiin dangerous jechuun daafaa jechuudha. Magaa gara lixatti daafaa jaaniin. Jechoonni vocabulary Oromoo hundinuu bikkatti dhokatee qaba beekadhu. Amma jechoota jajjabaa garii beeytee warra waayyuu keessatti garta garii immoo warra beeytee yimar keessa garta. Afaan Amaaraa dubbatu kana isa keessatti agartaa jechuudha. Walloo keessatti jechoota garii Harargee keessatti agarta. Jechoota garii Baalee keessatti agartaa jechuudha. Jechoota garii ammoo Gadab keessatti ammallee Diidaa keessatti agartaa jechuudha. Jechoota garii ammoo Booranaa fi Gujii keessatti agarta. Amma daafaa jaaniin. Daafaa jechuun danger jechuudha. Afaan Oromootti immoo Harargeetti akkam taate daafaan tuni
gaddaafaa taatee jechuudha. Ifa gaara walii gala wakam gaddaafaa jechuu fi daafaan isin takkuma gaddaafaa dhugaa jaani beete daafaan verbiidha. Gaddaafaan adverbiidha jechuudha. Walii gala wakam daafaa ibsiti gaddaafaa jechuun maali? Daafaa sadi dhaqu jechuudha. Deenjara keessa seenu jechuudha. Aboo gaddaafaa natti hin ta'in jaan Oromoon arageetti. Walumaa gaddaafaa natti hin ta'in jechuun maali? Aboo haa beetee don't put me in danger. Beetee haalisa khatara keessa na galchin amma immoo gaddaafaa fi naqin jaan. Amma gaddaafaan sanii adda baaftaa jechuudha. Gadda fa takka ammoo nama beetee deenjar irra gahee gadde walii galaa mukam gaddaafaan ta'e nama beetee miidhamee booyuun tahin jechuudha gabaabdutti. So dachi deenjar juga afaan Oromoo keessatti gaddamo daafaadha. No daafaan deenjara gaddi silaa gaddaa jechuudha. Walumannee namni jecha kana nu barsiise walniidhaa jechuudha. Adeero Ismaa'ileedha Jarmanirraa. Dacha kanamonni eenyu gaafatee harkatee kutaa hunda nama hunda gaafachuu ture. Aboo dangerous jechuun shabboo miidiyaa dhageeffatee asirraa khatara haalisa dangerous jenne gaammeen Adeero Ismaa'ilee saboo gaammeen afaan Oromootti dhabeetii dangerous fi haalisa fi khataraan nu fixee naa barbaadee jecha kana harkee jechuudha. Warra walloo gaafatee kaan gaafatee eessatti harkame jechi kuni macca keessatti harkame daafaa. Eenyu ragaa baheef Harargee ragaa baheef akkamitti gaddaafaa jetteen gaddaafaa jechuun daafaa san sirra geessee gaddu rabbi daafarraa nu haa qabu jecha haala tokko barattan rabbi gaddaafaa sirraa haa qabu jechuudha warra daafaan irra geessee gaddu sanis rabbi nu galiini amma gabaabdutti waraanni Shaarukaanii fi waraanni Abiyyi dhiiroo yoo beetee muran gaddaafaa seeneen jechuudha. Akkana miti. Ammoo haalli amma deemaa jiru kana keessatti TDF'n daafarra jirti jechuudha. Afaan Oromoo akkatti bareedu gattanii TDF'n daafarra jirti. Yoo ammoo TDF'n murte waraana kana Aksuumii fi Shiree jidduu jiru kana murte waraanni Shaarukaanii fi waraanni Eertiraadhaa gaddaafaa seene jenna jechuudha. Akkam isanii ta'e ayyee qabxii itti aantutti amma gaawonni irraa haasoo jiru post war jechuun lolli kuni yoo gara xumuratti deeme ammarraa jalqabuu qabda gaaw nuuf amma post war irraa politikaan keenya post war politiksii keessa seenuu qabna miidiyaaleen keenya waa Shiree maarree addigiraa no yoo Maqalee seenenoo jennee already waa lafaa kaayachuu qabna akkamii qabsoo teenya miitii yoo jara kana olaantummaa Shaarukaanii fi Fir'oonaan yoo lolli kun kan xumuramu taate miidhaan qabsoo teenya irra geessisu maali? Daafaan nu dhuftu maali? Gaddaafaan nu mudattu maali? Walii galaa daafaanoo maali? Gaddaafaanoo maali? Qabsoon teenya wayi daafaa seenti daafaan isiidhaa maali? Gaddaafaan isiidhaa maali? Akkasitti bal'inaan post war irraa haasa'uu qabna. Waan kana irraa isanii deemuu ta'a guyyaa biraatis. Aboon hordofaa jettamu akkam jedhan? Noobattanii aboo akkana Arsiinis daafaa jettanii ajaa'iba hayya Arsiinis Wallaggaaf ragaa baatan jechuudha daafaa gaddaafama gaagaamni lakki gaagaamni accident jechuudha malee danger jechuu miti. Amma fakkiidhaaf yoo makiinaa si dhoote gaaga'ama sirra ga'e jechuudha. Accidentii jechuudha. Danger jechuun bar waan ganaa sitti hin ta'in waan takka tahaa beektee khataraa tattichi deemtu danger. Walbanne bokkam cinaan dangerous jechuudha. Cinaanis dangerous jechuudha. Saattuun dangerous gaaga'ama moo mega hayyuu irratti hafeerraa daafaatu ta'e taarikuunis akkas jedha. Tuulama keessa jiraame ijoolleen tuulama maal jirtanii daafaa jaaniini naannoo keessanitti balaan Araba balaa jechuun balaan musiibaan afaan Arabaati daafama
ما نمو رول قافت دا تشوي جتبريدا قبري خيسا بافلي تشوي دافع danger في قدافان قا adverbi وانتيسان إبسيتي تشوي ولو بلنا طول ما سيجرتي دافان بلا نفان عربات جران بلا أكم يتسا ما دي سلمنا مال جانا يا أفيد يا سلام سلمنا من بلا بلا يتشون أفان عربات جرانا مالي أفان أورام ولا تيمتي يو جيمس غافر جانا غامي jechuun gaammee jechuun waraana sirna gadaa keessatti daa'ima jammaa itti makoo jaanii jira amata takkarra ilaa amma saddeetirraa ilaa amata 16 dabballeedha amata 16 irraa ilaa 24 foolleedha amma gaammee xixiqqoo jaanii amata 24 irraa haga 32 ammoo gaammee jaanii gaammeen gaa waraana Oromoodha komando akkama Republican Guard yani nagarre waraanni foolleen amata saddeet leenji'eeti experti dha jechuudha wanni gaammee jechuun komando special force dha utaaluu beekaa loohuu beekaa gaamaal isaanii martial art hunda beekaa jechuudha sirna gadaa keessatti Republican Guard sirna gadaa keessatti gaammee jaaniin gaammee ammas isa keessa barbaadanii agartan irraanfattan malee wallee afaan amaaraa keessatti nagarre ay faram gaamme faram sodaannu dabariif jajjabeessa gaammeen to dhukkoo isaanirraa kaaftee rifeensa kana kanatti beektee filaa keessa suuqattee hoggaa akkana laaltee hubanni ni beektee hogguma akkana laaltu gaammeen nama sodaachifti jechuudha. Asii ol waa huccuu uffatanuu marxoo qaba jilbaa fi handhuura jidduu marxoo qaba. Xuncaan isaa beektee irree isaanii ajaa'ibdanii jechuudha. Eeboo fi waraana deemaa ganda keessan galuu gaammeen ganda keessan galtu. Mooraa waraanaa ijaaranii fiti achitti ifubaa fi qalatee nyaata. Yoo gudeedeellee namni isa gaafatu hin jiru jechuudha. Dubartiin achitti ittiin dhayitu. Walumaa laa jalaan. Wanni nuti hin dhayitu jechuudha. Dubartiin gandarraa baasee qooqee jira haa. Kun beektee wanni inni nyaatu wanni inni dhuguu waraanaaf qooyisan gaafa san. Gandarraa fageessanii ta'anii mooraa keessaa bahuun dhooqa. Gaammee jechuun special force jechuudha. Galgalooni. Gaammee galgaloo jechuun afaan gabaabduutti special force the last jechuudha. The last defense line maayyiidhaa jechuudha. Maayyiidhaa. Na barreessite si galtee wadeero. Abbaa duulaatii sanii fida anthropologistii. Gaammeen harargeedhaa akkatti beektee Turkii albaaftee akkatti Masrii albaaftee gabaasaa isaa yoo rabbi jee walirraa isanii fida eenyu abbaa duulaadha. Anthropologistiin Oromoodhaa gaammeen waan isiin fakkaattu isaniif himaa jechuudha. Hagasuu ammoo wallee amaaraa keessa barbaada. Ay faraam gaammee faraam. Gaammeen sodaannus achi keessa gara. Ayyee qabxii post war itti hoggaa isanii deebi'e. Maaliin nu shaakaluu ta'an Oromoon ammaanuu qophaa'uu qabda. Ammoo ajandaan abiyyiidhaa maalfaa tahuu ta'aa laa ta'u kayyattanii na gaafattan taate amma waa lama guututti dalaga seenee jira. Amma already hand off from Ethiopia maarreen hiriirri Washington DC keessa ni ajaa'ibdanii jechuudha. So diplomaasiidhaan push godhu jiran I think arra ta'uu baruu ta'uu beeku arra na fakkaata. Hiriira bootaan guyyaa saftiidhaa guutuu Itoophiyaa keessatti Finfinnee keessattis hiriira jabaadhaatu bahuu ta'anii so diplomatic pushes jalqabee jira gara maqaleetis jalqabee jira gaa monguddummaan tunuu ni dhaqanii waliin arkuu teenya already bikka lamatti cabanii jiran amma cabanillee jechuun dandeenyu yaada lamaatu PP keessa deemaa jira warri fir'oonaa aboo galmaan hagaa hannuudha. Abiyyi ayyee tanaas oofachaa tuba tabeetee tajaajilamummaa tanallee haa dhaynuudha adabaaf. Yaada lamaan kana harkaa jira gaa pirezidaantiin Itoophiyaadhaa obbo Isaayyaas Afeworqiidhaa ni hayyamanii ni ilaalla jechuudha. Bara amma pirezidaantiin keenya isaanii. Abiyyiin ammoo piraayim ministeera keenya jechuudha. Mee qottee duudaan gaa wanni keessatti hiriira baatee jirti hungaama dhiibbaa uumuudhaaf Ameerikaa irratti. South Africaatti jara miila cabsinee finnee tanaafuu taraa tana wayyaanee nurra qoysuun qabdanidha. Amrii teenya wayyaanee fudhachuu qabdiidhaani gaa pressure irra kaa'u jiranii meeqa DC kana saalaallutti deemina dubbii post war ilaasan.
picture. Okay, aye, wali se on video se aye ana to kabale si erke. Hatar bira khun. Wani mboda ga abiyin agenda nit nu busy godu taw khaysa yo gara kabatti khamil kautate obotaye dandada bete irrechi dabre mokam ammo isa marga qabatani haara ramnu yetu sani shakkita kamale. So agenda national dialogue ida khofta amma. Malif agenda national dialogue خافي خاوران بلسم ورمودات وران بلسم ورمودا أبا أو في كافاو مسارا خيسة خانيتي غارا خيسة دروني دا في شابي دا في دودوك دان بيتي ربنا تقوليني ورانا خيني نوار كارو ديمان سوغا أبو مانو أدو ورانا خلون تمرمني أماني ورمودا كمتي ورانا خيا برارا فدا أمانو تيادو كاب دافان تن أدو نتنفني أدو ورانا خيني قد دافان سيني دافانو تيازديب تنرى قباون برباچسان ولي قال لا يو إيجا قباون برباچسان دافان أزديب تنرى مالف لول بيتي لول دينينا كابو هنچابو يتورمون أدو إسان خابتي وشان لهب جرانيتي أمانو بيتي دروني راكبتي في إيه جنا أكمتي ورانا نوت قديبو تا وخنا اللي إنجفنا خيستي اللي دعاء ودا دعاء نقول تشوك أو نمال يا رب وشان لهب كانوا دفتين وران فتنين يا رب لولا خنا بيتي لولا شريد أنجي خنا هجا والبوتوتشني هجا والبيتي سدينو قبري ساني تكتاتوتي يا رب بدن قبري ينان جتوي barga dirqama keenya akka oromotti nuti beetee jiraachuudhaaf lolli kaabaa kuni beetee itti fufuun dirqama keenya dirqama lola jaalannee odoon taane ummanni kuni shaarukaanii firoonni achitti beetee baalli suuqannaan ableen eenyuuf qaramtee jirti oromoodhaaf sogaa rabbiin ablee isaanii tan achumatti rabbi haa doomsu rabbi kadhadhaa walii gala oromoon ammaanuu irraa haasa'u jechuudha أمانو لولي كاباخو يوتو مرمي أورمو ركبتي ميدا دافان نتسديم تمالي بيخو قبنا يتوي هقوا خمال فايدا كان أمانو جلق أبوفتان غافة دبين وقروفي مهوني جيسي أركوف تيسن ويتي بالي مرقق أباتي أسبوتا أديرو تايي دندادا بيراي مقبابات أرارا مقونا Oromo wani si wal gaafachuu qabdu keessa gara waraanaati waraana keenya akkamittiin baraarfadhaa lammaffaa waraana keenya akkanumatti miti no dura abaa ofi kaafaa oda si dura akkana qaqqaban akkana si dura qaqqabaniiti sammooda waraana keenya nyaatanii jechuudha ammumaanuu Oromoon hora sabaa isii ballama qabannee teenyee gaafa national dialogue jaan bikka waraanni bilisummaa Oromoo hin jirretti abaa ofi kaafaa'oon akkan seen hagas wadubbiin haa hidhaman malee silaa hidhuuftaan yoo beetee didan gaa dubbiin kaafaa'oon bikka lamatti hin cabinii sodaadhaa jechuudha akka beetee abaa'oo bikka lama cabsan sanitti gaafa kaabatti milkaa'an hin shakkinaa kaafaa'oon bikka lama cabuutees kaafaa'oo dammaramtuufii fi kaafaa'oo didduu dhufuu ta'a gaa eenyutu bikkatam ta'an I don't know namoonni beetee namoonni kaafaa wajjin dammaraman kami namoonni immoo kaafaa oo beetee kaafaa yoo bikka lama cabte maqaan sanis kuteechuu akkuma izeemaan ta'e ta'an akkuma abintee ta'an walii gallamoo kam kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoodhaa sodaan nu guddoo nu qabnu ummanni keenya burjaajii keessa seenuu qabu amma bar tokko taanee yaa'u jira baramma burjaajii takkan qabu gaafa araarri dhufe immoo burjaajii keessa seennee beekannaa dubbiin gaa sabni kun murachuu dandeessa adeero gaafa taayyee dandaa harkatti beetee marga agarti gaafa araara beeraayi magbaabaatti hagaraayuu maarree gaafa waan araaraa dhageesse hanyaachuu deema waraana bilisummaa Oromoodhaati ammumaanuu beekan post war politics walii gallamoo kam kunis gaa waan ittiin biizii nu godhuu ta'anii gurra isan calawii irraa wal mari'adha qabxii itti aantu nu dabarsi Kaisaw arara kaisatti tokkummaa fi wajji haasawuu fi beetee mobilization irraa haasawaniidha. Walii gallamoo kam jiran ammaanuu taa qophoon qabxiin lammadaa isaanitti biizii nu godhuu ta'an katabandaa kanaas gaafa rabbi jee lolli kuyyu agaa akkasitti rabbi nu harkaan xumurini yoo akkasi ka xumuramu taate ammaanuu beeku national dialogue ajandaa mootummaati lammaffaa wanni Oromootti biizii godhuu taa'u maali
communities defeat terrorism. Wanni inni nuun jechuu taa'u maali ummanni shororkeessitoota buqqisaatiif keessa darba. Hiriira amma beeytee harkuuf teessa hiriira shanee daawun jettu kana gaafa kaabarraa qaqallatte wallagga keessatti qotee bulaa keenya gana hararra baasanii shanee haa buqqibiftu baaree haa goolu mootummaan beeytee already beeytee siyaasaa waraana bilisummaa Oromootti nyaatan keessaa tokko abaa fi kaafaa'oo mariidhaan biizii godhanii ummata Oromoodhaa hiriiraan biizii godhu. Gaafa tararra geenye beekadhaa khatararra jira daafarra jira dhiifama khataran fayyadama daafaa. Odoo daafaan tun gaddaafaa nutti hin taane amma daafaa tanaan beeytee odoo gadda keessan seenne jechuudha. Odoo daafaan tun nu miitee gaddaafaa keessan seenne ammumaanuu sabni kun daafaa as deemtu tanarraa qophaa'uu qaba isin jenna jiraan. Ummata Oromoodhaa baasuu ta'an hiriira. Hiriirri jumaale shanee maarree ni buqqifna. Qabxiin lammaffaadhaatti bizii ta'uu teessan kan national dialogue community ummataan kaa'ati shororkeessitoota of keessaa baasaa hajuu hasadaffaadhaa shabbo. Hasadaffaadhaatis irra sanii kaayaa waa'ee beeytee building kun ammoo kunis araaraati. Kanaafadhaan isanii dhufuu ta'an jechuudha. Wala fana. Daafaan sangaan qalu qalam. Waligala. So beerai makakir madraki khanas ifra eegada. Wanni biraa ittiin biizii isa godhuu ta'an keessa misooma. The politics of economics. Takkaanis the politics of development kajannu kanaan isanii dhufanii jechuudha. Iskoolotaa fi hospitaalotaa fi maari already jalqaban wannitti Ambotti ati iskoola ajaa'ibaatti eebbisiisan Buraayyutti illee waan eebbisan qaban wanni eebbisan dhufuuftis magaalaa Roobeedhaa ilillii godhanii jiranii magaalaa Roobeedhaa walii galla akkam sogaa ummata attention isaanii gara misooma deebisuudhaaf already qophii gahaa gootee jirti mootummaan tun ajandaa garagalchuudhaaf ajandaa waraanaa san garagalchuudhaaf asii misooma jechaa maalitti dabra immoo warra beeytee gaa amata afran kan akka gaariitti PPO hin deemin warra beeytee ummatatti dhidhiyaatee gammachuutti hin qabne maqaa beeytee maal jettaniin maqaa malaammaltummaadhaatiin hidha gurarii jechuudha. So gaafa aana irratti godina irratti adaan irra guddaa aanumaaf godinaadha. Maybe obbo Shimallis illee bawwazanii bikka biraatti karaa federaalaa fiduu isaanii ni mala. Oromiyaan arkutee santuni leadership haaree tokko as ba'u ta'a. Maybe obbo Taayyee faan fuuldura dhufuu isaanii ni mala. Post war politics. Ammoo irra guddaan warri beeytee xiqqeesho sabboontummaa qabu. Kaan yaasuuf ta'an dalagarraa, kaan hidhuuf ta'an aanaa akkana amma gaa uummata araarfata. Namoota fi ergateeti qali jeeni hidhi jeeni arra ammoo uummata hidhee fi uummata qaleedhaa hidha guruu ta'a. Maallaqa saameen. Haareetti gaa uummata kunis post war politicsida. Maqaa malaammaltummaatiin aangaa'ota hedduu kaan yaasuu, kaan muuduu waa hedduu bawwazamuu ta'a. Wal hubannaa kunis gaa waan as deemu jechuudha lola kana booda. Qabxii itti aanu. Hayyee hagara wanni isanii tuquu barbaadeef maali? Sammuu teenya guututti amma lola kaabaa beeytee Eertiraan achi geessee Itoophiyaan achi geessee TDF'n as gahee keessatti daafaa nutti as deemtullee beeytee ofirraa eeguu qabna. Wal agarra bokkam wal hubanne waan hamtu nutti as deemtullee ofirraa akeekkachuu qabna ifirraa qophaa'uu qabna. Yoo olaantummaa Abiyyii fi Fir'oonaatiin eenyu Isaayyaas moohan dhibbaan qabsoota jarra qabu maali yoo TDF mooteo beektee faayidaa fi khasaaraan nu qabnu maali jennee Oromoon haala lachuttuu qophaa'uu qabaadha. Na hubattan na fakkaata. Daafaa as deemtu kanarraa qophaa'uu qabnaa wanni jettamee tokko naa hanna. Jidduutti hirriibaa isan kaasuun nu barbaachisa. Hedduu ajandaa kaabaatii yoo kunne gaatuni booda nu miitii jechuudha. Mee warri daafaa as deemtuuf qophaa'uu qabnaa haga daafaan gaddaafaa nutti taatu eeguun qabnu warri jettan tokko naa hanna. Warri lakkee bootti garaadha
Raasoon hin barbaachisutti islaama lama naa hanna. I think jala deemannee walaallee gaarii post war politiksiin wal cinaa ofuu qabna. Washan Lahabii fi Kaan. Maajii irratti egaa taaziyaan beektee abbaa keenya Shaadam Tuulaadhaa akkuma itti fufee jira. Namoonni egaa taaziyaa isaanii ibsatan keessaa Dr. Muhammad Salah, Dr. Zakir Naik fi namoonni biraas hedduudha. World Muslim League jira. Bikka hedduu baase. I think ABO fi KFO'n baasan jechuun gurrarumara nabaatti hin agarre immoo. Amma waraanni bilisummaa Oromoodhaa gaafa namni gurguddaan akkanaa du'e paartiin keenyaaf waraanni keenyaas qeesiin beekamaan, lubni beekamaan, paastarri beekamaan, sheeyni, ulamaan muftiin beekamoon warri ijoo hawaasaa ta'an artistoota irraa haa ta'u, ulamaa'ota irraa haa ta'u, warra siyaasa irraa haa ta'u guyyaa akkanaatis taaziyaa walitti dhufuu baruu qabnaa jechuudha. Yeroo guddaa amma nuti beetee taaziyaa ta'u wanni dhaa himuu beekna ta siyaasaa. Amma nama guddaa addunyaan irraa haasawtu kana waraanni bilisummaa Oromoodhaa rabbi sanaa sabbarsiisuun jechuu dhabuun waan bareedu itti fakkaatu. Yoo hajjattan taate galatooma, yoo injiinis ganaadha baafadha. ABO fi KFO'lleen yoo jettan yoo jechuu baattanillee isanirraa eeggannaadha. Ambitiin nu jechaa jirti. Kanaafuu gaa rabbiitu ol qabe jechuudha gabaabdutti. Shaadam Tuulaadhaa nama baadiyyaa dhalate. Nama beetee hawaasa qotee bulaa keessa dhalatee hawaasa qotee bulaa san barsiifatee bikka miidiyaan hin jirre, bikka televezyiinii hin jirre, bikka addunyaa wal quban qabne keessa ture. Ammoo har'a addunyaan hundinuu Shaadam Tuulaa jechaa jirti. Egaa nama rabbiin ol qabe ol qaba. Meeqaan magaalaa gurguddoo keessa dhalatee masaraa tajaajilee faarfamee sheekha faannoo saffaa amma eenyuun booyaa fi jechuudha. Rabbi nama dhajeessin. Muftii maqaan isaatu dheeraa bara. Muftii Haajii Sheekh Umar Idris yaa Rabbi khii. Yoo nama agartaa mee isa muftii inuma muftii duraas ta'u biraa jira bara. Tabiraa jira. Qadaamii muftii Haajii Sheekh Umar Idris. Egaa masaraa keessa nama harka fuudhee jechuudha. Du'a isii tanarraa du'a isaa kanarraa Dr. Naik, Dr. Zakir Naik ni haasawa. Wallahu aalam. Dr. Muhammad Salah ni dubbata. World Muslim League ni haasawa. Ulamaa'onni addunyaa hundirraa dubbatani. Nama rabbiin ol qabeetu ol qabama jechuudha. Shaadam Tuulaadhaa mucjizaan gurguddoon nama magaalaa beetee dirree xayyaaraa keessa dhalatee dogoggoruu baadhe. Nama sana irra addunyaan tun hundinuu irraa haasa'u jirtiin ifiifuu beetee tunuu ifiifuu gaa mucjizaa ajaa'ibaati. Tunuu ifiifuu raajii ajaa'ibaati jechuudha. Abbaa keenya rabbii ol qabe. Ammallee rabbiin gaachitti isa ol haa qabu jechuudha. Nuti ol qabne ol qabaan teenya faayidaa hin qabdu rabbiin ol isaa haa qabu immoo. Ol qabaan tawaaqaa san tura guddoodha. Akka nuti asii kabajne kanatti rabbi achitti illee kabajaa isaanitti haa horu. Jannatul Firdoos rabbi isaan haa qananeessu. Waliigalatti gaa taaziyaa teenya baruu fixannaa. Masjidoota adda addaa keessatti sirni du'aa'iidhaatii fi yaadannoo Shaadam Tuulaadhaa itti fufee jira. Mee walaloo babbareedduu akka beetee baleetiin teenya dubbiftee saffaa eenyu Riyaadi katabeessaa Fatiha Binti Nasir. Fatiha Binti Nasir walaloo akkasiin dubbiftee yoo baru nu ergitan sanis isan dhageessifna. Irra guddaan ammoo isaan faarsoo doon taane faana isaanii bu'u. Faaruun faayidaan qabdu ammoo abbaa keenya itti xiqqaata kana olillee odoo jenneeni. Ammoo faaruu isaanii ol faana isaanii deemuu san tura caala. Kanaafuu nutilleen dalagaa jajjabduu amaanaa jajjabduu nu bira dhiifatanii deeman tokkummaa uummata Oromoo irratti waan nu dhaamanii deeman qabsaawaadha. Nama beetee bara Haayile Sillaaseetis bara Dargiidhaatis bara Wayyaaneetis barbaadamaa ture. Nama magaalaa jibbeetu baadiyyaatti gale. Namni kun nama waa hedduu saba kanaa hidhamee rakkoo hedduu dabarsee jechuudha. Dubagaa abbaan keenya waa hedduu nu dhiisanii deemanii isaan faarsuu san cinatti faana isaanii haa buunu jechuudhaan egaa sagantaa teenya taarraa tana isanii xumura. Ilmaan ayyaa qophiin teenya taarraatu yoo isanii taate nu barreessaa yoo taanes bakka isanii teessan nu hima. Bitolfanna bika irratti itti guutaa bika dogoggora nu sirreessa yoo sammuufachiifne nu hoffolchaadhaan nagaa waaqa kasanii dhaammatu teeknishaana keenyaas galatoome isanis galatooma haga gaa qophii tana fakkaatu walitti dachaanutti gaammee galgaloodhaati nagaa waaqaa keessanaa tura teenki hedduu isa jaalanna. Muftii Sheek Adam Tuulaa
Barsiisaa diin islaamaa leencicha ija kuulaa gumbii beekumsaa dhabne muftii sheek Adam Tuulaa gumaata baha biiftuu urjii warra kombolchaa dhabni keessan nuuf caba musliima mara okkolchaa hangafa ulamootaa bar gumbii beekumsaati diin islaamaa kanaafuu waardiyyaa eegumsaati. Sheeka sheekota hedduu ilmii baree barsiise daa'imman ustaazota haafistootaaf aalimman baay'ee karaa agarsiise gaaddisa firii qaalii bara baraan daraaraa maanguddoo guddaa dhabde biyyis jaarsa araaraa gaaf guyyaan nutti dhiitee biiftuun ormaaf bariitu gaafa sumaaleen shiiraan qomoo keenya ariitu gaafa orma akka loonii adamsitee nu qaltu gaafa gaddaaf gadadoon qe'ee keenyatti galchu gaafa oromummaa qofaan eeboo diinaan nu furee sheek Adam Tuulaa faatu jaarsummaan rakkoo fure goota jabarbadaati roga maraanuu guutu isaan lubbuun darbanis hojiin isaanii hin duutu bara jireenya isaanii hin teenye maratanii waggoota 70 hiran waan baratanii muftii waardiyyaa ta'uun diinii hardhaan nuuf ga'e kumaatamni leenji'ee harka isaanii irraa ba'e hadha mirii rabbiitiin deemanis bakka noolle oolmaa nu biraa qabu kanaaf geggeessaa isaaniif baay'annee dachii goolle kan oolmaa isarraa qabu duruu uummanni galataa hojii isaatu hin du'u bara baraan dhalataa dungoo diinii ta'anii bu'uun faana nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kanaaf dambalii yaanee jaarsaa hanga sabiyyi harka keenya ol qabnee rabbii guddaa kadhannaa jannata nuuf qubatu shakkii malee abdannaa duruu kan milkaa'etu ilmii rabbiin deemmataa qubsuma sheeka keenyaa nuuf ta'u jannataa ija keenyatu jaame gurris dhagahuu didee addunyaatu raafame hurriin gaddaanu hidhee isaan gammadaa ta'u jannatumaan badhaadhaa hin shakkin soban ta'u hojii isaanii ragaadha kan isaanii du'a miti milkiidhaan godaananii dhaloota anaaf si'i nu'iifoo maal dhaamanii akkana jedhuu laata bakkaan dhufe kana hundumtuu waan hin oollee boollatti nun jibbinaa yaa ilmaan koo ijoollee biyya lafaaf jettanii gandaan nu mummurinaa akhiraa dagattanii suuraa keenyan gubinaa na dhagahaa ilmaan koo dhaamsa kan koo gabaabduu gamoo abbaa kee diiguuf akkamiin dhabda naasuu boqonnaa nun dhorkinaa nurratti sirbitanii jecha arargeef jimmaan boollatti nu hirtanii isinoo ilmaan keenya eenyu sin baase adda oromummaan fakkeenya nuti hin qoonne ganda akka gootan yaa sabaa dhaamsa koo isa dhumaa magfiraa nuuf kadhadhaa yoo dandeessan kanuma akka gootan yaa sabaa dhaamsa koo isa dhumaa magfiraa nuuf kadhadhaa yoo dandeessan kanuma akkana jedhuu laata jechuunis waan hin oolle har'a nu too maraata hayyuu boollatti lolee isaanis bor xiqqeessuuf har'a qofa hirqina garam garri deemnu hayyuu seenaa tiksina nama rabbiin kadhatuuf nu haa godhu dhaloota kan hordoftan martuu